Video har'aa keessatti appota lama kan bilbila keessan irratti gonkumaa qabachuu hin qabne kan bilbila keessan irratti wantoota argaman akkaawuntiiwwan argaman kan akka PayPal, TikTok, YouTube dha kan barbaadan jechuudha. Kan akka Facebook, Imoos ta'uu danda'a. Abboota isin basaasuu danda'an kan bilbila keessan irratti qabachuu hin qabne lama isiniif qabadhee dhufee jira. Akkuma asirratti argatan appiin jalqaba Privacy App Lock dha. Egaa appii icon kanaan jiru Privacy App Lock baay'eetu jira garuu appii icon kan ofirraa qabu ammuma bilbila keessan irraa balleessuu qabdanii. Lammaffaa immoo Who kan jedhamu kan live irratti seenuudhaaf isin qarqaaru appii tokkotu jira. Appii kana gonkumaa Google bilbila kan koo irraa balleessee jira garuu bilbila kan kooti irraa ni qaba ture. So appota kanneen akkaataa ittiin ofirraa balleessuu dandeessanidha kan isin agarsiisu. Lammaffaa irratti immoo Play Store irratti notificationii 2, 3, 4 jechuudhaan yoo kan isin dhufu ta'e notificationii kana banuudhaan hatantamaan jechuudha. Sababni isaas appota bilbila keessan irratti argaman keessaa kan rakkoo qaban waan jiraniif notificationii kana ilaaluudhaan appota sanniin bilbila keessan irraa balleessuun murteessaadha. Bilbila keessan qabdanii akkanatti yeroo gad harkiftan akkuma asirratti argattan beeksisa lama naaf ergee jira Googlein jechuudha. Tokkoffaa uninstall harmful app jedha. Appii kana bilbila kee irraa uninstall godhi yookaan balleessinaan jechaa jira. Appiin kunis akkuma asirratti argattan appii Who jedhamudha. Appiin kun already disable ta'ee jira. Sababni isaas riskii hin qabu jechuudha. Bilbila kan koo irratti akkaawuntiiwwan adda addaa basaasuu danda'a. Akkanumallee vaayirasiiwwan adda addaa bilbila kan koo irratti erguu danda'a jechuudha. Lammaffaa irratti immoo unsafe app found kan jedhu jira. Privacy App Lock may put your device at risk. Privacy App Lock kan jedhamu kan appiiwwan adda addaa isin lock gochuudhaaf yookaan cufuudhaaf isin qarqaaru. Piiniidhaan ta'uu danda'a, paatterniidhaan jechuudha. Appiin kun kanaaf isin qarqaara. Appota bilbila keessan irratti argaman cufuudhaaf jechuudha. Paatterniidhaan, piiniidhaan. So bilbila keessan irratti Privacy App Lock kan jedhamu appiin kun yoo jiraate tasumayyuu riskii hin qabu bilbilli keessan yoo device keessan irra jiraate. Kanaafiyyuu bilbila keessan irraa balleessuu qabdanii go to Play Protect isin jedha isa click gochuudhaan salphamatti ofirraa balleessuu ni dandeessanii. Egaa guutumaan guututti appota kanneen lamaan akkaataa itti ofirraa balleessitan. Akkanumallee Play Store keessan irratti notification adda addaa yoo isin dhufe notification kanallee akkamitti ilaaluudhaan ofirraa balleessuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Apponni kunneen bilbila keessan irra jiraate taanaan hatantamaan bilbila keessan irraa balleessaadha. Sababni isaas apponni kunneen lamaan basaastoota yookaan immoo bilbila keessan irratti wantoota argaman akkaawuntiiwwan argan isin jala hatuu ni danda'u. Kan akka Facebookidha, password isaa argachuudhaan, kan akka TikTokidha, kan akka YouTubeidha, kan akka PayPalidha, akkaawuntiiwwan baankii adda addaa bilbila keessan irraa qabachuu dandeessanii. So appiiwwan kunneen basaastumaadhaaf oomishaman yookaan argamanii jechuudha. Kanaafiyyuu riskii hin qaban hattootaan kan oomishamanidha. Kanaaf Play Storein illee kan beekamtii hin kenniniif notificationii kana wanti isinitti ergeef jechuudha. So akkaataa ittiin ofirraa balleessuu dandeessan kan isinitti agarsiisudha. Nageenya isin daganne. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Rap. Bakkuma jirtanitti nageenya kan koo isin haa qabu. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel keenyaatti dhuftan YouTube irra seentanii YouTube channel keenya salphamatti argachuudhaaf Soofuma Rap jettanii search gootan salphamatti argachuu ni dandeessanii. Soofuma Rap jettanii search ni gootu. Ergasii jalqaba irratti kan isin dhufu kana Soofuma Rap kan jedhu irratti kilik gochuudhaan gara keessaatti ni seentu. Ergasii ammoo akkana keessa gad dhufuudhaan icon kana kan Soofuma Rap ofirraa jedhu ofirraa qabu jechuudha. Isa irratti kilik gochuudhaan keessa ni seentu salphamatti argachuudhaaf jechuudha. Ergasii gara YouTube kan kootti isin fudhatta. Warroonni mallattoo subscribe kun haala kanaan gurraachoftee isin dhufte subscribe kan jettu kana irratti kilik gochuudhaan subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification yookaan bilbila kana irratti kilik gochuudhaan ol irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gadhiifnu akka isin dhaqqabuuf akkuma asirratti argattan videos kan jedhu kana keessa seenuudhaan immoo viidiyoowwan hojjetaman kan hanga ammaatti isin darban kan hojii online kan applicationota adda addaa bilbila irraa kompiitara irraa hojii online ta'ee fi teekinooloojiidhaan wal qabatee guutumaan guutuutti argattu. Akkanallee appoota adda addaa wantoota barnoota baay'eetu argama akka teekinooloojiidhaan wal qabatee viidiyoo keessa seenuudhaan barnoota kanneen illee daawwachuudhaan irraa barachuu dandeessanii. Playlistiidhaan illee isiniif taa'ee jira. Viidiyoo fi suuraa edit godhuudhaaf kan jiru jira. Viidiyoon bashannanaa jira. Barnoota YouTube argachuu barbaadan illee YouTube barachuu irraa kaasee hanga qarshiin harka keessan gahutti steepiiwwan jiran akkanumallee bilbila namaa to'achuu fi ofirraa hiikuu namoonni yoo isin to'atan yoo akkaataa itti namatti to'atan kanneen illee argachuu dandeessanii. Egaa playlistiidhaan isiniif taa'ee jira. So daawwachuudhaan irraa barachuu ni dandeessan. Egaa gara barnoota keenya kanarratti yeroo deebinu dhaggeeffattoota kan koo appoota kanneen lamaan bilbila keessan irraa balleessuu qabdanii. Kana qofa osoo hin taane haala kanaan beeksifni bilbila keessan qabdanii yeroo gad harkiftanitti beeksifni kun Google irraa yookaan Play Store irraa yookaan isin dhaqqabe ta'e appoota akkana uninstall harmful app yookaan isiniin jedhu ta'e yookaan immoo unsafe app found yookaan isiniin jedhu ta'e appoota kanneen hatantamaan ofirraa balleessuu qabdanii. So bakka notification kanneen isin ergame kanneen irra kilik gochuudhaan appoota kanneen uninstall gochuudhaan bilbila keessan irraa balleessuu dandeessan. Karaa lammaffaa immoo dhaggeeffattoota kan salphamatti yoo asirratti argachuudhaaf Play Store keessan irratti notification tokko 2, 3 jedhamee yookaan isiniif kaa'amu ta'e notification Play Store irratti dhufu hundi isaaniiyyuu murteessaadha bilbila keessaniif. Sababni isaas appoonni bilbila keessan basaasan bilbila keessan irratti argamu. Appoota bilbila keessan keessatti argaman keessaa appoonni bilbila keessan basaasaa jira yookaan
bilbila keessan hack gochuudhaan passwordii access gochuudhaan isin jala hatuu danda'an akkanumallee vaayirasiiwwan adda addaa bilbila keessan irratti fiduu danda'an appoota barbaachisoo hin taane kanneen bilbila keessan irraa balleessuu waan qabdaniif Play Store'n notification isin erga kanas ilaaluudhaaf salphamatti akkuma duratti isin jedhe notification isin dhaqqabe kana irratti kilik gochuudhaan tuquu ni dandeessu. Fakkeenyaaf uninstall harmful ka jedhu kan argachuudhaaf asuma irratti kilik gootanii akkanumallee isa lammaffaadha privacy app lock kanallee ofirraa balleessuu barbaadan asuma irratti kilik gochuudhaan directly gara Play Store isin fudhataa jechuudha. So karaa kanneen inni argattu garuu karaa notification kun yoo bilbila keessan irraa illee kan badu ta'e akkaataa ittiin argattan amma isinitti agarsiisa appoota kanneen ofirraa balleessuudhaaf appoota barbaachisoo hin taane. Tokko asirratti argama privacy app lock kan jedhamu lammaffaan immoo hihuu bilbila kan koorraa Google mataan isaatiyyuu balleessee jira akka balleessus na ajajjee jira. So Play Store irra ni seentu appoota kanneen ofirraa balleessuudhaaf salphamatti. Ergasii immoo icon yeroo keessa seentan email ittiin banatan kana ka icon kanarratti profile icon kanarratti kilik gootanii ergasii immoo manage app in the device ka jedhu kanarratti kilik gootanii yookaan immoo play protect ka jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii gara fuula kanaatti isin fudhataa play protecting kun jechuun appoonni basaastoota bilbila keessaniif barbaachisan ta'an lamatu argama akkuma asirratti argartan kan goorratti. Tokkoffaa akkuma duratti isin jedhe appii huu jedhamudha harmful app disabled ta'eera garuu bilbila kan koorraa balleessuu qaba uninstall gootanii appii akkana. Lammaffaa immoo privacy app lock kan jedhamu appoota piniidhaan paataaniidhaan cufuudhaaf kan na gargaarudha. So isas uninstall unsave app isin jedhee jira. So uninstall godhaa isin jechaadha. So akka haala kanaan ofirraa balleessuu dandeessan asirratti jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo akkuma isin jedhe your device is at risk. Riskii hin qabu devicein keessa yoo appoonni kunniin kan irra turan ta'e kanaafiyyuu ammoo ofirraa balleessuu qaba. Two warningii lama ofirraa qaba. Bilbila kan koo irratti appoonni kunniin passwordiiwwan appoota kan kootii kan akka YouTubeidha, kan TikTokiidha, kan Facebookii, kan Imo ta'uu danda'a kanneen basaasuu danda'anii akkanumallee bilbila kan koo vaayirasii adda addaa irra fe'uu danda'anii. So akkaawuntiiwwan baankii adda addaa akkaawuntiiwwan akka PayPal kanneen kan akka Binance kan akka cryptocurrencyiwwan adda addaa akkaawuntiiwwan kanneen bilbila keessan irra baratanii yoo itti fayyadamaa jirtan even qarshii keessanillee dhabuu dandeessan kan YouTube irra warroonni qarshii hojjetan TikTok irra warroonni qarshii hojjetan so isin basaasan waan ta'eef passwordii appoota bilbila keessanii irratti argamanii akkaawuntiiwwan kanneen salphumatti argachuu waan danda'aniif isin basaasu. Lammaffaa immoo vaayirasiiwwan adda addaa bilbila keessan irratti ergu so kanneen ofirraa balleessuu qabdu jechuudha. Ofirraa balleessuun immoo salphaadha. Dhaggeeffattoota kan koo appoonni kunillee lamaanuu garaagarummaa lama qabu. Inni kun diimaadhaan taa'ee jira. Baay'ee tokko cimaadha. Appiin kun gonkumaa baduu qaba. Disable godhee jira. Innillee akkuma asirratti argatan harmful app disabled ta'ee jira. Kana akkasuma godhe Google mataa isaati. Lammaffaa irratti immoo inni kun immoo raajeffannoo mallattoo keelloodhaan taa'ee jira. So inni kun immoo haa ta'uuti inni kunis riskiin qabu bilbila keessan irraa balleessuu qabdan garuu kanarra isa kana wayyaa jechuudha. Ofirraa balleessuudhaaf immoo baay'ee tokko salphaadha. Asumarra dhuftanii uninstall ka jettu kana kilik gochuudhaan ergasii immoo bilbila keessan irraa uninstall gootan ni balleessitanii jechuudha. Akkuma asirratti argartan tokko badee jira jechuudha. Akkuma asirratti argartan one unsave app found. Kanaafiyyuu your device may be at risk. Kun ammoo inni duratti diimaadhaan taa'e akkuma asirratti argartan. Atantamaan ofirraa balleessuu qabdan kan akkasii. Inni kun immoo riskii qaba garuu haa xiqqaatu garuu bilbila keessan riskii qabaachuu dhabuu danda'a garuu isa san irra kana wayyaa jechuudha. Kanas ofirraa balleessuudhaaf mallattooleen kanneen illee beekuun murteessaadha. Uninstall ka jettu kana kilik gochuudhaan ofirraa balleessitanii jechuudha bilbila keessan irraa. Akkuma asirratti argartan dhaggeeffatoo kan koo haala kanaan mallattoo magariisa right yoo isinii godhe guutumaan guutuutti Play Store'n keessan appoonni bilbila keessan irratti argaman hundiyyuu rakkoon qaban no harmful apps appoonni isin basaasuu danda'an yookaan akkasumallee vaayirasii adda addaa bilbila keessan irratti fe'uu danda'an hin argamanii isinii jedha. So bilbili keessan protect irra jira jechuudha. Kanaafiyyuu bilbila kan keessan irra appii san balleessinee jira. Fakkeenyaaf appiin sun asirra ture already badee jira. Message irratti illee jalqaba irratti beeksisee ture asirra hin jiru beeksifni sunis badee jira jechuudha. So haala kanaan bilbila keessan irra balleessuu dandeessanii garuu yeroo hundayyuu Play Store bilbila keessanii irra seentanii dhaggeeffattoota kan koo appoonni bilbila keessan basaasan barbaachisoo hin taane bilbila keessan hack gochuu danda'an akkaawuntiiwwan adda addaa hack gochuu danda'an akka jiranii fi hin jirre beekuudhaaf Play Store irra ni seentu. Ergasii immoo profaayilii kanarratti kilik gootanii ergasii immoo akkuma asirratti argattan Play Protect ka jettu kanarra kilik gochuudhaan iskaan gootan. Iskaan godhee bakka kanatti akka durattitti mallattoo diimaatii fi mallattoo cuquliisaa yoo kan isin fide mallattoo raajeffannootti godhee appoota sanniin ofirraa balleessan. Already an kan koo mallattoo magariisa right naaf godhee jira. Save ta'ee jira. Rakkoon qabu. Bilbila kan koo irratti appoonni argaman hundinuu rakkoon qabanii jechuudha. So haala kanaan appoota kanneen bilbila keessan irraa balleessuudhaan bilbila keessan security isaa eeggachuu ni dandeessu. Egaa dhaggeeffattoota kan koo yeroo hundayyuu Play Store bilbila keessan irratti wantoota kanneen faana bu'uudhaan
sakatta'uun murteessaadha. Beekuunis murteessaadha. Appoota bilbila keessan irratti argaman hundi dhaggeeffattoota kan koo appiiwwan feekiidhaaf hojjetaman jiranii, appiiwwan akkaawuntii namootaa qofa hakkuuchuudhaaf hojjetaman jiranii. Appiiwwan kan akkasii bilbila keessan irraa yoo qabaatan bilbila keessan irratti argamanii appiiwwan sunniin kanaafiyyuu paaswordii bilbila keessan irratti argamu kan tiktokii keessanii kan imo keessanii akkaawuntiiwwan baankii adda addaa ta'uu danda'a. So akkaawuntiiwwan kunniin paaswordii qabni, paaswordii san salphaatti access gochuu danda'u bilbila keessan irratti argaman waan ta'aniif. Kanaafiyyuu appoota akkanaa bilbila keessan irraa balleessaa. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Akka irraa fayyadamtan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Viidiyoo kana like, share gochuun irraanfatinaa. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebinaa. Horaa bulaa.